Abrisha akkam nagaa keedha. Qoy kaleessaa irraa haftee diraamaadha miti biraankiidha miti ayyee bareedaadha. Qoy immoo mucaa kee hammachuu hawwite inni hawwiteeyi kaleessa eessa turteeyyuu haati yoo kunuunfamte mucaa hammachuu hin danda'ama malee haadha daddarbatanii haadha boochisanii wanta akkasii ni ta'a jetteetti yaadamooyi. Yoomiyyuu immoo meeruutiyyeen garaa sirraan kutattu jaalallee jalqabaa kana mee rakkisaadha kan wajjin jireenya dadhamanii hin irraanfatanii. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddiyee yuutiib hundumti keessan siniin jechuun jaalladha kaakuma kootiifiin maqaan masootiin waamaman malee rakkisaadha siniin jecha jechuudha. Akkam jirtu nagaa keessanii siniin jecha guyyaa har'aa immoo Abiraam yaada haaraadhaan dhufeetti hojjira jechuudha. Egaa ruutaanii asirti da'umsi ishii ga'eetoo jira bukkee ishii ta'uun barbaada ishii wajjiniin ta'uun barbaada mucaa kiyya hammachuun barbaada ofitti qabachuun barbaada akkasumas immoo wantoonni baay'een natti dhagahamaa jira calluma jedhee na gammachiisaa na kokkofalchiisaa na buburraasisaa akkasumas immoo yaada biraa yaadeen tureeyyuu iddoo biraa deemuudhaafi yoo ishiin tolee jetteetti ta'ee deemicha nan tursiisaa ishii wajjiniin ta'uun barbaada amma guyyaa ishiin deessutti yoo naaf eeyyamtee dheetoo kaameeraa qabateetoo dhufeetoo jira jechuudha. Abiraamii dhugumaan mee haadha manaa ofii ofitti qabanii haammatanii dhungataniitu wanta qabbanaa affeeraniitu iddoo gaaddisa wayii teessisaniitu waan ishiin barbaaddu yaada ishiin namaaf qabdu gaafatanii ofitti qabanii dhungataniiti malee addabaabayii irratti hiriyaa ofii qabatanii akkasumas immoo kaameeraa qabatanii miti kan yaada ishii hubachuu akkasumas immoo dhiifama gaafatanii illee garaallee raafifachuu kan barbaadan jechuudha. Anillee gaa'ela keessan seenne garuu ammuma hubannaa kootii fi yaada kootiin siira jedheeni obboleessa kiyyaa egaa ta'uyyuu malee eeyyanii ta'uu qaba wajjiniin ta'uu qabda jedheeni jira kaayii ani abeel akkattan jibbee maal ibsa dhugaan siniin jedhennaa viidiyoo isaanii keessaa kutee akkattan ilaaluun dhabee obseenuman ilaale kamaalaan godhaalee siniin jechuun jaaladha. Lakkaa namni kan jaalatamu obboloota hojiidhaani jechuudha hojii isaatiidhaani. Haa ta'uyyuu malee egaa osuma isaan kana odeessanuu hin dhufan jechuudha gochaa jirus waan hojjechaa jirus silaachumatti qucummi godhanii irra taa'aniitu haaraa fakkaatanii fuula haaraa fidaniiti yaada haaraa fidaniitu dhufu jechuudha. Ishiinis hin dhufte jechuudha ruutaa ani kananis barbaadee fi waan tokkodhaa fi yaada kee akka jijjiirtuun barbaada jechuudha. Yaadnichi immoo maalidha yoo jettanitu ta'e yaada mana murtii jechuudha. Isa dhugoomsuu jedhamu gaa mallatteessira miti achittis immoo dhugoomsee waraqaa isaanii tarsaasanii uumaa akka walirraa hin qabneetti jechuudha. Isaan lamaanii garuu immoo mucummaadhaan karaa sanaan akka walitti siqanidha. Yaada kan akka isheen fageessitus nan barbaada jedheetoo dubbateetoo ture jechuudha. Jalqabuma isaayyuu jechuudha hin barbaadu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Abiraam jechuudha ganaa jilbaan deemee ganaa daa'imee jechuudha yeroo inni itti ruutaa kadhatu dhugaa dubbachuudhaaf nutti ifaa jira jechuudha nutti mul'achaa jira jechuudha iji keenya banamee argaatoo jirra jechuudha. Isa dhugaan siniin jedhenna baay'ee waan hundumayyuu jechuudha yaada isaa deeffachaa jira jechuudhaan akka inni balleesses wanti baay'een egaa mul'achaa jira jechuudha. Namittiin allayyaattoofaa akka jirtu jechuudha bineensa nyaachisuuf jirti dhugaan siniin jedhe meermeellaan suni inna deemmoo jechuudha homaa tokkoyyuu gammadee hin jiraatu jechuudha. Ruutiyyeedhuma isaa wayyaa ishuma gadi jedhee daa'imee jechuudha. Qirxaasimmi jedhanii dhaabbatanii bilbila qabatanii dhiifama naa godhisa jedhanii miti dhiifamni gahee mataa isaatii qaba jechuudha. Laphee cabaadhaan fuula fuulduratti kufanii boohaniitidha watwaataniitidha malee zimuma jedhanii gittirri jedhanii akka mukaatti miti. Innaa isa kanadhaayi egaa achisiseennan ani waan achisisuu hin qabu homaa tokkoyyuu achi insisuu jettee jechuudha. Jalqaba irratti ishiin an achisisus hin danda'u akkamittiin an achisisaan harkamiti kan jiru gaafa ishiin jettu ayi kanii fichi barbaadesiidha waan ta'eef achisifkachuu hin danda'ama. Namni kamiyyuu akka gaa'elli diigamuu hin barbaadu fedhii abbaa sanaa yoo ta'eetiin alatti jechuudha. Abiraamii sanaa booda egaa ishiin
ani kanatti yaadas natti hin fakkaatu garuu immoo yoo danda'ama ta'eera ta'e parsantii 60 wanniin ta'a akkan waaniin achi sisneetta yaada parsantii 40 immoo akka waan achi sisuutti na yaada garuu immoo ammasitti himuu hin danda'u maa tokkoyyuu sana kana sin jechuu hin danda'u jettee jechuudha akkasumas immoo maatii ishii bira kan deemne jechuudha ani mee gaaffii guddaa natti ta'eera maaliif jennaani akkamitti haadhaaf abbaa biraa innaa isaanii waamanii biraa baatee argamti isaanoo ishiinoo kana keessa turte maatiin hooyinaaranii jedhee keessa kootti yaadaan ture jechuudha naman gaafadhuun dhabeessa dhugaan siniin jedhenna har'annaa ishiin akkana jettuun na ajaa'ibsiifadhe jechuudha hoteelatti harrafatte moo maalidha isiniin jechuun jaaladha maleedha haatiif abbaan ofii osoo akkatti dhaalolli jiru akkasumallee wanti baay'een osoo jiru dhaqiitii warrasaa daqiiqaatti arge kan jedhan hin jiran jechuudha akka keenyatti hin jiran akka mana keenyatti hin jiru wanta akkanaa isa dhugaan siniin jedhan lola guddaa uuma wanta akkasii jechuudha naashin garuu isaan argachaa jirti yaada isaanii waliif raa jiru jechuudha achi booddee gaa'ii isa dhiisiitii bira darbiitii edda deessee booda haa ta'u isa kanas immoo ani si bukkeen ta'a si faanaan dhaabadha akka nama alagaatti yeroo ati deesseen booda dhufuudhaan alatti si bukkee ta'ee waan si barbaachisu waan hundumayyuu siif ta'uudhaafi yani eeyyamamaadha jennaani lakkii kaleessa na wajjiniin hin turre yeroo na wajjiniin ta'uun si malutti hin jirtu turte ati jireenya mataa keetii jiraachuu eegalteetta jiraachaas jirta anis immoo bakka kunoo jiraachaan jira amma maatii koo bira deemutti rakkoon tokkollee hin jiru faamilii koo biraan deema sanaa booda immoo guyyaatti gargaaruun si malu saatiitti dhufuun si malutti hin dhufta dhala kee gargaaruudhaaf dirqama waanta ta'eef jettee too jirti jechuudha inni immoo hin barbaanne jechuudha bakka manuma ishiin keessa jirtutti abriyyeen ol seenee jechuudha wajjin hin jiraachuu barbaade ruutiyya kaleessaa sana argachuu barbaadee jira jechuudha argitaniittu gaafa nama boochistan argitaniittu gaafa nama acuuccanii yaa Abrahaam gaafa namni sitti himu jechuudha yaa hiriyoota Abrahaam jechuudha sin abeel keessumattuu buruuk waan hojjettan osoo ati immoo lakki jettee abeel buruuk sana in hojjetu ture jechuudha dabarsitanii jechuudha diinatti akka Abrahaam kennitan yaadadha dhugaan sin hin dagatiin hin irraanfatina har'allee taanaan borullee taanaan namittiin kunatu mannillee lakkiin barbaadullee jedheera ta'ee amma dhugumaa biraafti Abrahaam biraanaaf hin gallisniin jechuun jaaladha egaa ta'uyyuu malee ruuttaan hin ta'u jettee hin didde jechuudha yeroo ishiin duddutti immoo isa darbe dhiisiidhaan isa darbe bira darbiidhaan dhiisi baqqaasa biraa kuteennaani ani nama wanta darbes kaasu hin turre garuu immoo homaa tokkoyyuu miti waaqayyo jira na gargaara gaafa inni dhufus hin beeku yeroo inni ga'etti akkas jennaanini guyyaa samaatti beektaa nama fakkeenyaaf yeroo obboloonni koo dahanii guyyaa isaan jedhan osoo hin taane guyyaa biraa dabarsees dhufuu danda'a hanqisees dhufuu danda'a jedheen jechuudha inni kamtuu guyyaan da'umsa ishiiti jechuudha haa ta'uyyuu malee immoo akka saansitti akka dooktorootaatti guyyaa wayisii murteessu guyyaa sanaa dhaqxeetti ilaalamta sanaa booda immoo bakka inni manjala ga'e guyyicha sanaan jedhanii kaase sittiin hima jetteen jechuudha nuti immoo deemuudhaafidha garuu sibira turraa si wajjiniin taana anis ta'ee abeelii faranjiin jedheen jechuudha Abrahaam kun jechuudha gooddanyoon numti kee maal fuudhu haadha manaa kee biraa maal fuudhu jireenya kee keessa kanuma gaaffii nutti ta'e baati xaragiitii gooddanyaa kotoo ta'u jala gottottu jechuudha maalii dhugaa ta'uun qaba Abrahaam qobaa keetti kanatti faxaxxi jettee jireenya keetidhaa fi yaaduu qabdu siin jenna Innasa kanadha jechuudha waan baay'ee isaanii jechuudha ruutiyyee deeffachuu barbaade ruutiyyeen didaa jirti dhugaa dubbachuudhaaf fedha ishiitiin aladha jechaa jirra nutis hin barbaaddi gaa'ela ishee jechuudha akka barbaaddutti ta'uu fi didee mee waaqayyoon nuti ishee gargaaru nagaanis ishee hiikuu
nagaan saayiku jedhaanii isiniin jechuun jaaladha hundi keessaniyyuu kadhadhaa firuutti nagaan akka deessu jedhee jira isiniin jedha. Anaaf immoo subscribe like gochuudhaan na jabeessaa.